Hello everybody, welcome to Gadisatu. Today we're going to learn how to pronounce months of the year in American accent. Akkamitti ji'oota waggaa American accentidhaan akkamitti akka pronounce goon sirriitti gadi buunee kan ilaallu ta'a jechuudha. So let's dive in haa jalqabnu jechuudha. So number 1 isa kana namoonni baay'een January akka jettan abdiin qabu. January, yeah, that's right, okay. British accentidhaan almost jechaadha sirriidha. Garuu Amerikaanoonni January osoo hin taane January jedhu, okay? January amajjii jechaadha, okay? Ji'a shanaffaa ta'an biratti isaan biratti ji'a tokkoffaa ta'a jechaadha. So January jedhuun lamaffaa. Isa kanaan immoo yaa'u February akka jettan abdiin qabu. February dha lamaffaan kuni. Garuu immoo Amerikaanonni February jedhan inni kun Britishidhaan, okay? Nuti baay'inaan wanti isinitti barbaade nuti ji'oota pronounce kan goon British accentidhaan akkan ilaalitti akkan hubadhetti yeroo baay'ee keenya Birishitti dhiyaata jechaadha. Kanaaf garuu Amerikaanonni February osoo hin taane February jedhu. February raasana pronouncing godhanii jechaadha, okay? Gurraan dhala jechaadha. Ji'a ja'affaa nu biratti ji'a ja'affaa, isaan biratti immoo ji'a lammaffaa ta'a jechaadha. The third one, March. Yeah, March Britishis, Amerikaanonis March jedhu. Kanaaf tokkuma jechaadha. Bitootessa ji'a torbaffaa jechuudha nu biratti, isaan biratti immoo ji'a sadaffaa ta'a. Let's go. Number 4, afraffaa isa kana. Dogongora uumna isa kana irratti namoonni baay'eenis nutis jechaadha. Kanaan duras kana anis April jechaan ture. April osoo hin taane April. Britishis, Amerikaanis April jedhu, okay? Sana sana booddee April kan jennuun sana jechaadha. April jedhamu. April sana booddee April. Eebla ji'a saddeettaffaa nu biratti, isaan biratti immoo ji'a afuraffaa ta'a jechaadha. Number 5, May. British accentidhaanis American accentidhaanis almost the same, okay? Wal fakkaata inni kun. May caamsa ji'a saglaffaa, isaan biratti ji'a shanaffaa ta'a jechaadha. Number 6, June. Waxabajjii jechuudha. Juneidha. American accentidhaanis British accentidhaanis June jedhama, okay? Ji'a kurnaffaadha nu biratti, isaan biratti ji'a ja'affaa ta'a. Torbaffaa July. Nutis July jenna. Barattoonni Itoophiyaa akkuma jiranitti barattoonni baay'een isaanii July jedhu. July osoo hin taane American accentidhaan garuu July. British accentidhaan sirriidha, okay? Julyidha. American accentidhaan garuu July. J sana booddee July. Okay? JU sana maal godhuuni? J godhu. J erga jedhaniin booddee July jedhu. So July jechuun adoolessa ji'a 11ffaa jechuudha. Isaan biratti ji'a torbaffaa ta'a. Number 8, Augustuma jedhu. British accentinis American accentidhaanis it is the same, okay? Wal fakkaata. Hagayya ji'a 11ffaa jechuudha nu biratti. Number 9, September. Wal fakkaata inni kunis British accentidhaan American accentidhaan wal fakkaata. Isin garuu yaa'u American accent irratti xiyyeeffadha, okay? As video kana irratti wanti akkanaa qabattan barbaadu American accentidhaan kan jedhamu san akkanaa qabattan hin barbaada, okay? So because barnoonni keenya kanaan booddeetis American accentidhaan irrattidha focus kan godhu malee British accent irrattidha miti, okay? Kanaaf September fulbaana jechuudha. Ji'a saglaffaa isaan biratti. Number 10, British accentidhaan October. Nutis October jechaa turre, okay? It's common. Garuu immoo American accentidhaan okay? Oon sun aataa sana booddee October. Toosan ni dheeressu sagalee jechuudha. Sana booddee October. Onkololeessa jechaadha. Ji'a lammaffaa jechuudha. Isaan biratti immoo ji'a kurnaffaa ta'a jechaadha. 11ffaa November. British accentidhaan American accentidhaan the same, but Amerikaanonni garuu no kana ni dheeressu, okay? November, okay? November.
jedhu jechuudha. Sadaasa ji'a sadaffaa jechuudha. Isaan biratti ji'a 11ffaa ta'a. 12 December British accentidhaan. American accentidhaan garuu December. Okay? D sana D jedhu isaan. D osoo hin taane D sana booddee December. December muddee jechuudha. Nu biratti ji'a afuraffaa yogguu ta'u isaan biratti immoo ji'a 12ffaa ta'a jechuudha. Okay? So that's all. Amma al tokko American accentidhaan hunduma isaanii jenna. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoota kana jaallattan like akkasumas immoo haarawaa yoo taatan subscribe gochuu keessan akka hin irraanfanne viidiyoo biraatiin wal agarraa nagaatti.